Galoko. Oko. Waa'ee sirba keetii haaraa gaafilee tokko tokko si gaafachuu barbaadeeni. Ayyee baay'ee natti tola. Sirbichi galoo namoota hedduudhaan galle yookaan namoota hedduu confused godheera. Keessattuu immoo teessoo alangaa eebicha moora amansiisaa ifaa bifa sanaan hojjechuun isaa immoo namoota hedduu biratti gaafii kaasaa tureera. Waan suni akkami galoo maal jechuudha eekan isaa maali? Sana hubataatu warqa. Egaa galoo waggaa tokko guutuu obsitee turte silaa yeroo hamtuu kana keessatti sirba akkanaa kana qabattee as ba'uun kee gaarii nutti hin fakkaanne jechuun ani akka kiyyaatitti gaarii natti hin fakkaatu. Maaliif hin obsineeyyuu akkuma dura obsaa turte waggaa tokko guutuu erga haceen wareegame kaastee callistee turte namoonni hedduunis galaanamaaf callise jechaa turanii garuu ati obsitee haga kana turte sirba bareedaa kana sirba uummanni Oromoo hedduu jaallatee fi guyyoota muraasa keessatti uummata miiliyoonaan daawwatame kana fuutee baatee maaliif hin obsineeyyuu akkuma duraatti amma yeroo badduun tun dabartutti. Egaa kudhan obsee kudhan numa gorsee himadinaadhaan fuguugitti dabse. Bagatti dabsite. Garuu galoo namoonni tokko tokko teessoo sana fuudhanii yookaan teessoo sana laalanii quba sitti qabaa turanii maaliif jechuun ergaa wanta sanaa akkuma dursa si gaafadhe ifa waan hin taaneef moora sanas eebicha sanas garba sanas alangaa sanas ilaalanii muuziqaa sana qeequudha namoonni quballee sitti qabaa turan jiranii maal jettaa warra sanaa? Hangubatti qabantu quba namatti qaba. Galoo warra mooraa diinaa keessa dhaabbatanii as saba isaaniirraa gar dudda saba isaaniitti dudda garagalchanii as immoo saba isaaniitti bookkisaa jiran yookaan immoo mooraa diinaa keessa dhaabbatanii warra saba isaaniitti dhagaa darbataa jiranoo maal jettaati ergaa qabdaa isaanii? Guutuu sawwaalchaan qabdu badduus barbaachaan qabdu koo lammii keessi wayya anu lammii keessi wayya. Galoo jireenya kee keessatti wanti baay'ee tokko si gaddisiise du'aa caalutti jedhan. Ati kanarratti maal jetta? Wareegamuusaa dhaga'een firri koo kan du'e obbolaan koo kan du'an faayyuu jiru. Isaanirra kan isaan na gaddisiise. Hacaaluun ilma garee miti yookaan qabsaa'aa garee miti yookaan aartistii garees miti kan gandaas miti kan uummata Oromooti. Garuu warri du'aa caalutitti gammada yookaan immoo warri du'aa caaluti agas maran gaddine jiranii isaan maal jedhamu Galaana? Ilmoolleen jaadu'eedhaaf bardu'eedha waraabessi gaaddaaree. Galgalli warra haqa Oromoo qanqaalee maal ta'a? Galgalli warra haqa Oromoof jedhee haqan qaallamee immoo maal ta'a Galaana? Keessatti kufee namni dhugaaf buude galgalaan toluu namni sobaaf duude. Warra immoo nu ajjeesanii nu hidhanii nu dararanii mirga keenya nurraa mulqanii deebi'anii nu dhaadatanii moo ergaa akkamii qabdaati Galoo? Sangaanus naan biyyite qaccee beekaareef naan dhaadatti dawwee. Dhumarrattoo dhaamsa akkamii qabdaa uummata Oromooti warra muuziqaa kee kanas xiiqeedhaan akkasitti guyyoota keessatti miiliyoonaan akka daawwataman godhan dhaamsa akkamii yookaan ergaa akkamii qabdaaf? Qaamoleen hedduun na bira dhaabbattan namoota hedduu maqaa dhahee xumuruu hin danda'u waan ta'eef hundi keessan galatoomaa jechuun barbaada.